Bilbila Smartii qabatanii ittiin qarshii hojjechaa hin jirtan yoo ta'e viidiyoon kun siniifidha. Viidiyoo kana keessatti biizinasiiwwan onlaayinii bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan hojjechuu fi jalqabuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Biizinasiiwwan kana ani hojjedheera yookiin namoonni an dhiyootti beeku ittiin hojjetanii qarshii amma hin jedhamne irraa hojjetanidha. Biizinasiiwwan kanneen yommuu isinitti agarsiisutti appilikeeshiniiwwan akkamii akka barbaachisu, suutii akkamii irratti hojjechuu akka dandeessan, jechuu barbaadan akkamitti akka hojjechuu dandeessan yookiin immoo barachuun barbaadan eessaa akkamitti akka barachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan jechuudha. Isa sadaffaa irraa immoo namni hundi kan jalqabuu qabuu fi kan qarshii hedduu irraa argamuu danda'udha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa an gaaddisaa ta'a. Bilbila keessan fayyadamuudhaan onlaayin biizinasii isin hojjechuu dandeessan inni jalqabaan viidiyoo editing. Bilbilaan viidiyoo edit gochuu ni danda'a. Eejeen sirriitti danda'a. Even clientii international ta'aniif Upwork fi Fiverr irratti illee hojjechuun ni danda'ama. Viidiyoo editingiidhaaf appilikeeshiniiwwan nu barbaachisan CapCut, BN, Alight Motion fi Motion Ninja. Isaan kana keessaa CapCut fi Alight Motion filachuudhaan ni dandeessu. Appiiwwan kana pro isaanii yoo barbaadan Telegiraamii koo irra kaayuu waan jiru linkii description irra jiruun seentanii download godhachuu ni dandeessu. BN fi CapCut editingiiwwan 2D ta'an yookiin animationiiwwan 2D ta'an ittiin hojjechuun nu gargaara. Alight Motion fi Motion Ninja motion graphics yookiin immoo 3D animation warreen ta'an ittiin hojjechuuf nu gargaara. Even animationiiwwan fi 3D wan viidiyoo kana keessatti argattan kan ittiin hojjedhe appiiwwan kanaan. Alight Motion fi Ninja Motion completely wanta after effectidhaan hojjechuu dandeenyu ittiin hojjechuun ni danda'ama. Viidiyoo editing eessa kaasee akkamitti barachuu dandeenya kan jettan yoo ta'e viidiyoo itti aanu keessatti full course of video editing bilbila keenya fayyadamuudhaan viidiyoo akkamitti akka edit gochuu dandeenya. Viidiyoo kanatti aanee waan gallakkifamuuf warri subscribe godhe channel kana subscribe gochuun notification button all irra kaawwachuu akka hin dagatinaa. So erga viidiyoo editing barattanii practice erga gootanii projectiiwwan erga ittiin hojjettanii booda akkamittiin qarshii akka hojjechuu dandeenyu haa ilaallu. Inni tokkoffaan clientii barbaaduudha. YouTube irra ta'uu danda'a, TikTok irra, Instagram irra, LinkedIn irra isaan kana fayyadamnee even clientiiwwan international ta'an illee approach gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf chaanaleewwan tokko yoo ilaaltan editing isaanii namatti hin ture yoo ta'e viidiyoo isaanii immoo isin edit gootanii wanti dabalamuuf jira jettanii kan yaaddan yoo ta'e email isaan barbaaduun yookiin immoo Instagram isaanii barbaaduun DM yookiin immoo direct message erguu fi dandeessu. Lammaffaa irratti viidiyoo editingiidhaan qarshiin karaa ittiin argachuu dandeessan freelancer ta'uudhaan Upwork irra ta'uu danda'a, Fiverr, 99 design yookiin immoo websaayitiiwwan freelancing hedduu jiran fayyadamuudhaan akka freelancingiitti hojjechuudhaan websaayitiiwwan freelancing qofa irrattis ta'uu LinkedIn fayyadamuun akkasuma X fayyadamu yookiin Twitter jechuudha. Isa fayyadamuudhaan clientiiwwan hedduun argamuu ni danda'u. Garuu salphaatti kan argamutti cichoominaa fi walitti fufiinsa yaaluu barbaada. Akkasumas abdii kutuu dhiisuu gaafata. Inni lammaffaan bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan online business isin hojjechuu dandeessan Forex Trading. Forex Trading irraa application barbaachisan MT5 yookiin MetaTrader 5 trading irratti analyze hojjechuudhaaf akkasumas Itoophiyaa keessa kan jiraannuuf brokerii Exness jedhamu nu barbaachisa. Achirraa MyFX book application jedhamu. Isa kanarratti immoo economic calendariiwwan news akkasumas announceewwan haaraa yoo jiraatan wanta hundumaa achirratti hordofuudhaan ni dandeessu. Appiiwwan kana buusuu jechuun Forex Traderii ta'uu jechuun yeroo dheeraa fudhatanii Forex Trading barachuu barbaada. Eessaan baradha yoo jettan immoo YouTube irraa afaanota garaagaraa ni jira. YouTube irraa barachuu dandeessu. Akkasumas koorsiiwwan gurguraman jiru. Koorsiiwwan kana yookiin mentorshipiiwwan jiran qarshii keessa kaffaltanii bitattanii barachuudhaan ni dandeessu. YouTube irraas immoo baay'inaan waan jiruuf afaan Ingiliffaan baay'inaan waan jiruuf achirraa barachuu dandeessu. Afaan Oromoodhaan barbaada yoo jettan immoo linkii Telegiraamii Forex jedhee jirurraan irrattiidhaan karaa keessaa nu dubbisuu dandeessu. Forex irratti karaan isin qarshii ittiin hojjechuu dandeessan inni jalqaba Forex Trading sirriitti barachuudha. Yeroo dheeraadhaaf irra deebitanii barachuudha barbaada. Teorii isaa ta'u yookiin deemuu akkaawuntii irratti istirateejii mataa keessanii baafattanii sirriitti of qaruudha qabdu. Sirriitti of qaruu barbaada Forex trade gochuudhaaf jechuudha. Istirateejiiwwan argattanis back test gochuudhaan yeroo dheeraaf check erga gootanii booda bu'aa argachuu nan danda'a. Amma ofitti amantanitti gara gabaa kanaatti seenuu hin qabdan. Kanaafuu jalqaba irratti baradhaa. Achirraan sirriitti shaakalaa. Achirraan erga istirateejii mataa keessanii argattaniin booda
istiraateejiin keessan kun gara bu'aatti sin geessa yoo ta'e yookiin istiraateejii qabattanii jirtaniin bu'aa argachuu dandeessu yoo ta'e gara live tradingitti seenuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan online biizinasii isin hojjechuu dandeessan content creationidha. Content creationiin kaameraawwan gurguddaa yookiin laayitii bakka malee hojjetamuu ni danda'a. Eeyyee sirriitti danda'a. Even viidiyoo kana itti waraabaa jiru bilbilaan. Kanaafuu laayitii kaameraa fi akkasumas maayikiraafoonii malee content creationiin hojjetamuu ni danda'a. Content create gochuudhaaf appiiwwan nu barbaachisan tokkoffaa irratti CapCut fi Canva. CapCut irratti viidiyoo edit gochuu yoo ta'u akkasumas immoo Canva irratti diizaayiniiwwan adda addaa ittiin hojjechuu. Thumbnailii ta'uu danda'a yookiin immoo graafiksiiwwan adda addaa nu barbaachisan Canva irratti hojjechuu ni dandeenya. Inni lammaffaan immoo kan nu barbaachisu YouTube, Instagram, TikTok yookiin social media kan biroo. Kunis kontentiiwwan create goone achirratti galaksuu jechuudha. Content creationiidhaan karaan qarshiin ittiin hojjetamuu danda'u baay'eetu jira. Content creatorii ta'uudhaaf wantoonni isin barbaachisan inni tokkoffaan niichii mataa keessanii filachuudha. Maal irratti akka hojjechuu barbaadan jechuudha. Kan fayyaa wal qabatudha moo kan qarshii wal qabatudha moo yookiin kan waa'ee nyaataati moo maalidha? Niichii keessan baruudha qabdu gara content creationii ta'een dura jechuudha. Waan beektan tokko YouTube yookiin TikTok yookiin Instagram irratti share yoo gootan namni hin beekne jiraachuu danda'a. Namni tokko irraa fayyadamuu ni danda'a. Kanaafuu wanta beektan tokko irratti xiyyeeffattanii contentii create gochuu ni dandeessu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo content creatorii ta'uudhaaf pilaanii qopheeffachuudha. Torbee keessatti si'a meeqa post gochuu qaba? Ji'a keessatti hagam isa jedhu sirriitti pilaan isaa qopheeffachuudha qabu. Achirraan sadaffaa irratti gara production isaatti galuudha. Kunis viidiyoo waraabuun, edit gochuun guutummaan guutuutti gara production viidiyoo kanatti seenuudha jechuudha. Achirraan afuraffaa irratti upload yookiin publish gochuudha social media filan irratti jechuudha. Walitti fufiinsaan torbeetti isa tokkotti ta'uu danda'a wayii lamas gochuu dandeessu. Consistently walitti fufiinsaan hojjettu taanaan isin content creatoridha jechuudha. Content creationiidhaan karaan ittiin qarshii isin hojjechuu dandeessan baay'eetu jira. Tokkoffaan ad revenue'dha. Kun baay'inaan YouTube keessatti akkuma baay'een keessan beektan dhaabbanni adda addaa viidiyoos keessan irratti beeksifachuudhaan kaffaltii isaan kaffalan jechuudha. Inni lammaffaa promotion yookiin beeksisawwan adda addaa hojjechuudhaan kun TikTok irratti amma baay'ee beekamaadha. Inni sadaffaa sponsorship yoo ta'u inni arfaffaan immoo selling products kanneen kana fayyadamuudhaan content creation irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akka yaada jettan content creation irraa qarshii xiqqaa osoo hin taane kan irraa argamu qarshii hammana hin jedhamnetti irraa argama. Content creationiidhaan qarshiin akkamitti akka argamu baruudhaaf keessa inaati ilaala. YouTube irra ta'uu danda'a, TikTok keessattuu YouTube yoo jalqabdan sirriitti hojjettu taanaan wanti isin qarshii irraa hin hojjenneef hin jiru. Ergaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Yoo isinitti tole viidiyoo kanas like gochuudhaan akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoon kun immoo nama hin fayyadatan hiriyoota keessanii share gochuu akka hin daganneen jedha.